Icciitiin Ayyuu fi Saidoo Mimooriin isaanii bade kunoo asitti argamee jira. Mimooriin sababa badee eenyummoo Mimoora sana fuudhee qixximxim godhee nyaate. Ani masalphanne jiru hin masalphanne otoo unuutii haga kana walii taana. Hiriyaa jechuun kunoo akkasi. Isheen Mimoorii nyaatte kunoo har'a Mimoorii sana akkatti nyaatte akkatti fuute sana tokko lama jette Sumayyaatti himtee jirti. Amma Saidoon kan inni qawwee bitee rasaasa bitee anaan ittiin ajjeesuufidha. Dubbiin kun asitti ufee yoo na arge immoo siinillee si gaaga'a. Kanaafuu kaanee banna anaafati biyya kana keessaa jennaan. Inni aaleedim izi hagerii temechaallo jette. Amma gaabe abee Amaarinyaan beektu yoo itti dhiiste maal qabaa jechuu dandeessu ka. Amma Amaarinyaan sirriin odeessine ani temechaallo jechuun maal jechuu waanti naqana'ee jira natti tolee jira biyyi kuni anin deemu asuma taa'ee jireenya kiyya fooyyeffadha malee jiru ijoollee koo guddifadha malee wanta biyya kana natti talee takkayyeen jiru asumatti waan godhu nu haa godhuu jennaan biyya guddoo keessa dhaqnaa biyya itti seerri sirriitti eegamu malee asitti dhufnaan Saidoonii bakka takkaatiin lubbuu kiyya baasaa jette qawwee wala meeraa itti. Ijoollee keenya nagaa waaqayyoo siniif haa baay'atu. Hordoftoota jaallatamtoota maamiloota kiyya baga nagaan dhuftan anaa dhufu siniin jechuun jaaladha. Guyyaa har'aa jechuudha. Waan ani adda baafadhe wayii tokko sinii fidee dhufe jechuudha. Egaa akkuma beektan Selaam goddanyaa yookiin immoo hiriyyaan Sumayyaa jechuudha. Icciitii guddoo Ayyuu fi Saidoo gidduu jiru bixixiq gootee himte jechuudha. Selaam jedhama yuutuubiin ishii bakka akka ajaa'ibaa kanatti waa hunda himtee jirti. Kanarra maal barbaannare? Kanarra namoonni baay'een Ayyuu maaliif badde? Ayyuu baga badde kan baga badde jedhu jira, kan maaliif badde jedhu jira, kan immoo isheen durba mitii badde jedhu jira. Akkasumallee isheen qabeenya barbaaddeetu qabeenyicha sana dhabnaan goobos Ayyuun silaa qawwee walawwalame sun eenyuuf ta'a ture? Ayyuuf ta'a ture. Maaliif yoo jettanii Ayyuun waan ishiin barbaaddu lafa fayyaa duwwaa irratti 600 qofa itti kenname Ayyuun zim jettee galte malee innuu diggisiin itti daggafame. Ayyuun harka duwwaadha. Bilaasha maqaa taate. Siistemiin ittiin dawwalamee namittiin Ayyuutti Saidootii zanqii baafatee qophaahee hojii hojjechuuf jedhu inni Ayyuutti dawwalee Ayyuutiin baase goobas goota. Baga badde Ayyuu nasiin jedhe baga badde. Maaliif baga badde? Ati miqqanyaadhaayi maali yoo fuudheera ta'ee yoo jettan intalli shooxee bareedduun kun otoo hoolaan hin mallattaayin, otoo re'een hin mallattaayin, otoo manni hin mallatteeffamiin, otoo lafti hin mallatteeffamiin, xaafiif boqqoolloon otoo hin mallatteeffamiin, garbuuf nuugiin otoo hin mallatteeffamiin cal jetteetuma sargii bareedaan ta'ee maafi qubeelaan itti ta'ee maaf zim jettee faana galti. Namni kamiyyuu jechuudha. Gaafa siin fuudhu siniin mallatteessine taanaan ilmooyyuu sirratti gate si fuudhee akka barbaade guyyaa barbaade tokkotti si qayyaraa boru diimtuu fidee iftaan immoo adii fiduu danda'a. Kanaafuu dhiirri tokko gaafa qabeenya isaa siin mallatteessine akkasumas immoo mallattoo abbaa manummaa haadha manummaa siin mallatteessine abadeen rakkoo qabaa jechuudha. Maaliif yoo jettan isheen har'a Mimoorii Sumayyaan har'a Mimoorii Yemen teessee Mimoorii fuusifte kun bor lubbuun Ayyuu akkam akka ta'uuf. Ayyuun immoo boru ni galaafatamtii jechuudha. Nama beekne hin galaafachiisti. Argitanii maaliif hiriyyaa gaarii qabdi jechuudha. Hiriyyaan ishii hiriyyaa akkaan amanamtu. Hiriyyaan akkaan amaanaa bakka geessu. Hiriyyaa akkamitti bakka namni akkasii jechuun hiriyyaan tokko har'a tikeettii kutee gara Yemenitti eenyuun icciitii baatee xiyyaara keessatti icciitii xiyyaarri keessa lixaa. Nan badee ani har'uma dhagaye icciitiin haga kana ulfaatu. Icciitiin hamma kana kiiloo ol kaasu kun akkamitti xiyyaara lixee? Anaafuu gaaffiidha. Xiyyaara ittiin ulfaatu akkamitti isaan hin buufne jarrumtu icciitii kana baattaa jedhanii. Inna Mimooriin sun
hundayyuu kan fuudhe sargiin isaanii akka ajaa'iba waa hunda kana kan fuudhe goddanyaa Sumayyaati jechuudha. Xirxirri goote Sumayyaatti himti. Sumayyaan inni gammadde milkaa'u jette. Ayyuun immoo baga faana hin ciisin. Leesh otoo faana ciisteetti ta'ee bor gaafa galtu gursummaa jedhamti. Gursummaa jedhamnaan immoo bor namni gursummaa fuudhu hin jiru. Eenyuun niitii namaa fuudhu? Niitii takkaa galtee eenyuun deebi'ee fuudhu. Kanaaf maal taati turte? Dhaabbattee hafti. Amma Sumayyaan jechuudha. Ayyuun jechuudha. Fataa zana jetteetti dhiiraan biraatti heerumuu dandeessi. Sababiinsa dingilii isheetiin deebitee galte kaa. Bagattiin kenneen dhugaa Rabbi baga kaawwatte Kiristoos. Qaala heera diyaamendii ta'eera. Dhugumatti ofitti amantii bara. Ayyuun ofitti amantii baddee malee namni waan baay'ee je'ee ishee arrabsiyyuu malee ayyuun ofitti amanti. Wanti sun amma diyaamendiitti jijjiiramaa jira jedhan. Kanaafuu amma isheen dura manas jettee qabeenyas jettee hin mallatteessine waan ta'eef erga naan mallatteessine isuma dingilii qabutti anis dingilii kobaadheen deema jettee garaa kutattee deemtee jechuudha. Gobos ayyuun goota numa nu boonsite. Garuu hiriyyaan Sumayyaa jechuudha akka kanaan. Sumayyaan haala kanaan akkasitti qopheessite dhiira taate jechuudha. Biyya ormaa teessee akka kanaan qopheessisiiste miimoorii fuusiste icciitii hunda baasisiiste akkasitti taa'uun isheetu gobozi'a jechuudha. Boru maafuu jechuudha. Dubartiin akkana cimtuu ta'uu qabdu. Abbaa manaa keessan gaafa namni isin irraa fudhate irraa galabbachiisuu qabdu. Nasiniin galabbachiisa akka barbaaddanitti jechuudha. Abbaan manaa keessan keessan isinii farrameera. Sumayyaa farramee jira. Sumayyaan ituma maal fiddaniitu biyya kana keessaan bahu. Wanti dhufte gadaa dhuftu malee jette gobos. Hin baatu eessa dhaqxire? Ahedim jette kaa. Ahedim. Itemechaal. Bakka Amaarinyaa mayyuu achumaanuu Amaarinyaan shaakale aniyyuu. Maaliif yoo jettanii hiriyyaan akkasitti namaa gwaaggaatu, hiriyyaan akkasitti namaaf ootu, hiriyyaan akkasitti nama gargaartu jirti. Amma otoo nuti jechuun wal barbaanna. Miilaalame namoonni baay'een gara lamatti cittanii ayyuu baga baddee, ayyuun akkasudha, ayyuun maaloodhaa jettu. Isaan garuu baga sirratti fuudhe yoom jedhaniiru. Baga sirratti fuudhe yoo fuudhe maal qabaree dhiirri ni fuudha. Shariyaan hanga torbaa fuudhi jedha. Ishee aan hin jenne hiriyoonni ishee akkasumas immoo jarri baay'ee ishee barbaadu jechuudha. Ayyizoo Abshir ammasii deebi'a. Siif jirraa ishee aan jedhanii barbaadanii kunoo waan jiru icciitii jiru jala kaahan. Bakka kana booda Sumayyaan abdiidhaan abbaa manaa ishee eeggatti. Yoo dhufe ni dhufa, yoo hafes ni hafa malee. Bakka kana booda ani bakka kanarraa hin tocho'u hin baqadhullee ilmootiyya taa'een guddifadhaa jette. Barumsa guddaadha dhugaa Rabbi. Obsa qabdi jechuudha. Kana gidduutti immoo kana lamaan gidduutti immoo Saido obsuma siifaa laatu dhugaan siin jedha. Asiin sitti miqqanan achiin sitti miqqananii amma ati jara keenya biraas galata dhabde jara biraas warra soddaa biraas galata dhabde. Kanaafuu maal sii hawwina obsa sii hawwinaa jechuudha. Obsi dhugaan siin jedha. Obsi agaa affeela jedhan. Namni obsa qabu immoo mixii qalee onnee baasaa jedha Oromoo. Kanaafuu obsi dhugaan siin jedha. Amma mo'attaa, amma kabiraa argattaa yookiin immoo ayyuu keessuu ta'ettee gosoggostee waan ayyuun barbaaddu yoo guuttee fi qaxxi jennaan ayyuun ni dhufti ni jirti. Ayyuun fayyaa isheetii lubbuu isheetiin ni jirti. Sanuu furdattee jirti. Ayyuun akka ajaa'ibaa kana